Ele mukiltu yaron satu gawabdu ogadu gadu ban bahar warefan jari roba turbani isan abson sani hundeefama bilisummaati garaacha kanatti qabsoon adda cittee Abdikariim Ibraahim Hamidii dhufee jaarraa abbaa gadaa jechuudha. Irra baay'ee hayyuun mukaa fi bineensota bosonaa irratti tapha barbaachisaa taphate isa. Kaan jalqalasan. Isaan lachuu gaara keessa waan jiraniif hidhoor kan maal kennan murtiitti kennan nama horii. Nuti gaafasis hawaasa keessa jirra. Asitti dhalanne, asitti abaabileen keenyas dhalate, asitti abbaan keenyas dhalate. Hagas calii calanqootti rooba qacuun tapha beekamaadha. Ani isa Abdurrahman roobaati. Hojii osoo hin ta'in yoo arkite gamatti yoo hafte jalatti bahar waareetiin kajee hoggaraa hiduu raagaatti fidde isa. Bishaan morma ga'e deebiin tan kajee isa. Dhageessa. Nuti ilmaan qabsaa'otaa waan ta'aniif namni magaalaa jiru mootummaa magaalaa jirtu tokkolleen hin yaadne qabeenya mootummaatiif. Qabsaa'ota hayaadeef. Haga jaarraan abbaa gadaatti qabsaa'ee beeyna. Muraan taatu ejjennoo isaati waraana dirqamatti kenne hawaasa dirqamatti kenne beeyna. Abdikariim Ibraahim Hamid Ibn Shattaati. Nama keenya waan ta'eef kanatti beeyna. Seenaa dhangaa bosona Baabbilee kanaa fi wanta isaa arbaa wajji wal qabatee hangaarraa kaasiin ture. Arbaa wajji wal qabatee mootummaan dargiitis ni jirti. Dargiilleen ni kunuunsi haga tokko. Baadiyyaa gadi bu'ee waraanaan malee bulchiinsaan hin kunuunsine. Bakka jirutti waraanni yaa'u ni eegimu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Haile Sillaaseen kanuu kunuunsee. Inninis yeroo san keessatti waan humniti guddoon waraanaa bakka iyyuu hin ga'iniif harooraan kunuunsee sodaadhaan jechuudha. Hawaasa kunuunsee. Namni immoo gaara keessa seenee sirriitti kunuunse. Abdikariim Ibraahim Hamidii fi Jalqalasaa.